Egaa maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa hubannoo waa'ee sirna qiddaasee yookiin sirna qulqulleessaa kan jedhuun yeroo darbee kutaa jalqabaasaa barannee akka adda baanee ni yaadattu. Har'as akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti kutaa lammaffaasaa daqiiqaa 30 kan barannudha kan ta'u. Barumsa kana warreen karaa TikTokii barachaa jirtan barachuudhaan asumatti gaaffii gaafachuu dandeessu. Warreen karaa YouTubeii waraabamee kan argamu dhaggeeffattan achumatti jalatti gaafachuu wanta barbaachisuuf hin galle ni dandeessu. Dabalataan karaa WhatsAppiidhaaf Telegiraamii warreen dhaggeeffattanis immoo karuma keessaa wanta isiniif hin galiin gaafachuu dandeessu. Barreeffamnis karaa wanta ergamuudhaaf achirrattis barreeffama isaa fudhachuu ni dandeessu. Bitalee karaa Telegiraamiidhaaf karaa WhatsAppii jechuudha. Kutaa lammaffaa guyyaa har'aa ni eegalla jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu barsiisuun fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kutaa lammaffaa guyyaa har'aatiin qiddaaseewwan 10 mana kiristaanaa keenyaa ilaalla. Isa dura garuu kutaa darbeen kanneen ilaalle waan tokko wal yaadachiisuudhaaf kan jalqabaa sirna qiddaasee hiikkaasaa barannee turre. Booda sittaanis immoo sirni kun eenyuun akka inni eegalee sirni qulqulleessaa eenyuun akka inni eegalee yoom akka inni eegalee kana ilaaleerra. Yoo jalqabaadhaaf qiddaasee kan hirmaataniidhaaf kan qorroban eenyu akka isaan ta'anis barannee kutaalee sirna qiddaasee sadan isaanii tokko tokkoon ibsinee barannee dhaabbanneerra. Firee qiddaasee kan jedhus baranneerra. Guyyaan irraa kan barannu waa'ee kana duukarraa wanta wal qabatuudhaaf asirraa kaasnee xiqqoo haa ilaallu. Firee qiddaasee gaafa jennu guyyaa sanaa wanta raawwataman beekalee inni guddaan qiddaaseen barbaachisummaa isaa akkuma jalqaba dubbachaa turre. Dhiigni foon Kiristoos uummataaf kiristaanotaaf kennamu waan ta'eedhaaf dhiigni foon Kiristoos kun kan inni itti kennamu kutaa kanaaf isatti aantu waan ta'eedhaaf maal jenna kutaa firee qiddaasee jedhameera. Akkasumas immoo dhiigni foon Kiristoos kan itti fattatamudha kutaan kun waan ta'eef kanaafis firee qiddaasee ni jedhama. Kutaawwan lamaan jalqabaa keessatti caqasni kitaabolee guddicha dubbifamaniidhaaf adda yoo ta'an illaa kan hafe hunduu akka wal fakkaatu darbe ilaalleerra. Kutaawwan warreen kutaa jalqabaa. Kutaa qophiidhaa fi kutaa barumsaaf kutaa dubbisaa kan jedhu keessatti jechaadha. Guyyaa sana kan dubbifamu caqasni kitaaba qulqulluu maal ta'uu danda'a? Adda ta'uu danda'a. Addadhas ta'uu danda'a qofaa miti adda addadha. Isa kanarraa kan hafe garuu zeemaawwan jedhaman hundumtumaadha wal fakkaatoodha. Asitti garuu guutummaan isaa adda addadha. Firii qiddaasee kan jedhu qiddaaseewwan 10tu jira. Qiddaaseewwan 10 kana keessaatu guyyaa sanaaf sirni mana kiristaanaa keenyaa kan kaa'een guyyaa hundumaadhaaf kitaabni Gitsaawwee jedhu ni jira. Kitaabni sun qabatee jira. Guyyaa kanatti qiddaasee maaltu qaddasama kan jedhu qabatee ni jira. Sana duukaa kan deddeemudha jechuudha. Kanaafuu guyyaa hundumaa wal fakkaataa ta'uu dhiisuu danda'a. Walitti aanee irratti wal fakkaatu jiraachuu danda'a. Garuu qiddaasewwan 10 yeroo hundumaa daddarbamanii kan qaddasamedha jechuudha. Kanaafuu qiddaasewwan 10 kana keessaa guyyaa sanaaf kan taa'eef tokko waanta jiruudhaaf 10 keessaatu tokko kadhannaan isaan taasifamaa jechuudha. 10 kun isaan kamidha kan jedhu asitti tarreeffamaniiru. Qiddaaseewwan 10 kun kan jalqabaa qiddaasee duukaa bu'ootaati. Kan lammaffaa qiddaasee gooftaati. Kan sadaffaa qiddaasee Maariyaam. Kan sadaffaa qiddaasee Yohaannis Waldee Nagorgaad. Yohaannis Waldee Nagorgaad kan jennu qulqulluu Yohaannis abbaa wangeelaadha. Qiddaasee abbootii 318. Qiddaasee Atinaatiyoos. Qiddaasee Diyoosqooriyoos. Qiddaasee Baasiliyoos. Isaan kun amma 8 kan jedhamu ta'an 9 kaasee kan jedhamu qiddaasee Gorgoriyoos. Qiddaasee Epifaaniyoos. Qiddaasee Yohaannis Afaan Warqee. Qiddaasee qulqulluu Qeerlos. Qiddaasee Yaaqoob isa Seerugii fi qiddaasee Gorgoriyoos isa lammaffaa jedhudha. Qiddaaseewwan kun 10 manni kiristaanaa keenyaa guyyaarraa qabattee kan jirtu yeroo adda addaatti sirna qulqulleessaadhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Isaan kun maqaa qulqullootaadha. Duukaa bu'oota gooftaa keenyaadha. Qiddaasee duukaa bu'oota isaaniin kan geessifame. Duukaa bu'oota 12 kan gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Qiddaasee gooftaa kan jedhamu suma qiddaasee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Qiddaasee Maariyaam haadha keenya maqaa Dibroodhaan kan moggaafame qiddaasee Dibroo abbaa Riyaaqoosiin kan geessifame. Qiddaasee Yohaannis Waldee Nagorgaad kan qulqulluu Yohaannis abbaa wangeelaa. Qiddaasee abbootii 318 Selestuu Mi'iit jedha gi'iziinsaa. Inni kun xiqqoo adda waan ta'eef Selestuu Mi'iit kan jedhu 318dha. Abbootii Niiqiyaatti walitti qabamuudhaan Aariyoosiidhaan mana kiristaanaa dhorkanii
akkasumas sirnoota baay'ee kiristaanaaf kanneen kaan kan akka guyyaadhaa kan fayyadamnu hundi amantaa kan jedhu kan geessan abboonni kun isaan kaadha sirna qulqulleessaa kan isaaniiti. Ja'affaadhaa kaasnee kan jiran abbootii qulqullootadha. Atinaatiyos jaarraa afuraffaa keessa kan turedha. Abbaa Paatriyaarkii biyya Gibxii ture. Diyoskooriyoos jaarraa shanaffaa keessa kan turedha. Innis Paatriyaarkii biyya Gibxii kan keenyasidha. Walgahii Kelqeedoon gubaa'ee Kelqeedoon gubaa'ee sabootaa kan jedhuun qulqulluun Diyoskooriyoos ni beekama. Qulqulluun Atinaatiyos immoo walgahii Niiqiyaa kan jedhu isa kana seenaa isaanii dubbisuu dandeessu ni beekama. Qulqulluun Baasiliyoos Paatriyaarkii Qisaariyaa kan ture. Abbootii Qephedooqiyaa kanneen jedhaman sana keessaa tokko kan ta'e isa Zegireet Baasiliyoos Zegireet kan jedhamu qiddaasee kan isaati. Gorgoriyoos Epifaaniyoos Gorgoriyoos isa nuusisidha. Inni kunis obboleessuma qulqullichaa Baasiliyoosdha. Abbootii Qephedooqiyaa 13 keessaa tokkodha. Epifaaniyoos Paatriyaarkii Qophiroos kan ture. Innis barumaa qulqullichi Yohaannis fa'aa turan jaarraa afuraffaa fi shanaffaa gidduutti kan turanidha. Qiddaasee kan itti aanu Yohaannis Afaaworqee ni beekna. Qulqulluu Qeerloos ni beekna. Yohaannis Afaaworqeen barumsa isaanii sirriitti kan beekamudha. Paatriyaarkii Qusxinxiniyaa bara sanaa kan ture. Jaarraa Beetlee naannoo jaarraa shanaffaa keessa gara dhumaa jechuudha. Sirriitti tajaajilaan mana kiristaanaa sirriitti kan bareecheedhaa fi ofiisaas immoo qulqulluu guddaa kan ta'e ture. Qulqulluun Qeerloos jaarraa shanaffaa keessa kan turennis abbaa mana kiristaanaa kan keenyas kan Gibxis Paatriyaarkii kan turedha. Waa'ee dubbii tewaahidoodhaan ni beekna. Tewaahidoo kan jedhuun baay'eetti abbaa beekame barsiisee akkasumas yeroo sana kan ture Nisxiroosiin kanneen dhorkan keessaa abbaa tokkodha. Bara 431tti gubaa'ee Efesoon kan geggeessedha. Yaa'ikoob isa seeruugidha. Inni kun qulqulluu Yaa'ikoob isa seeruu kan jedhu kun qulqulluu maquma sanaan kan moggaafame qiddaasee isaan kan geggeeffamedha. Qulqulluu Gorgoriyoos lammaffaa inni kunis qulqulluun Gorgoriyoos abbaa mana kiristaanaa keenyaa kan ture. Bara isaa tajaajila gurguddaa baay'ee geessaniiru. Seenaa isaanii isaan kan guutummaa isaanii Sinkisaarraas akkasumas barumsa paatrooloojii kan jedhurraas barachuu dandeessu. Seenaa abbootii irrattis ni argattu. Isaan kana achirraa ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf walumaa galatti qiddaasewwan kun arfan mana kiristaanaa keenyaa isaan kanadha. Isaan kun yeroo yerootti qaddasaman ni qabaatu. Isaan keessaa muraasas kana ta'aniiru. Fakkeenyaaf ayyaana gooftaa keenyaa ta'e qiddaasee gooftaatu qaddasama. Ayyaana gooftaa yoo ta'e jechuudha. Ayyaana Kiristoos yoo ta'e ayyaana kan gooftaa keenyaa qiddaaseen gooftaa ni qaddasama. Waa'ee dhufaatii gooftaa keenyaa akkasumas Phaagumeen guyyaa sanbataarra yoo oole immoo qiddaasee Atinaatiyoostu qaddasama. Qiddaaseen Atinaatiyoos waa'ee kanaa waan odeessuufidha. Waa'ee dhufaatii lammaffaa, waa'ee Addaamii fi Hewaan jalqabaa kabaja isaanitti uumaman deebanis immoo cubbuu isaa raawwataniidhaaf nurattis wanta raawwate kana ni tarreessa. Kanaaf waa'ee kun ni qaddasama. Yaadannoo dhufaatii lammaffaatti jechuudha. Ayyaana haadha keenya dubroo ta'e immoo qiddaasee Maariyaamtu qaddasama. Bargit qiddaaseen dubroo waa'ee dubroo Maariyaam qofa osoo hin taane bal'inaan waa'ee wanta sadii of keessaa qaba. Kan jalqabaa Iccita Sillaaseedha. Waa'ee Iccita Sillaasee haala bal'aatiin ni ibsa. Itti aanuudhaan waa'ee dubbii foonummaa foon uffachuu Kiristoos ni dubbata. Itti aanee immoo dubbii dubroo bal'inaan ni ibsa. Isaan kana ni ibsa abbaan Hiriyaaqos monoksee bihiinsaa yookiin immoo biyya Gibxiitti kan argamtu magaalaa tokkodha. Naannoo sana turan kan geessifame. Inni kun ayyaana haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamatti kan qaddasamudha. Qiddaasee Yaa'ikoob inni seeruu guyyaa kaleessas Hooriyaas qaddastanii dhageessu. Ayyaana ergamootaa akkasumas ayyaana duukaa bootaa gaafa ta'u qiddaasee qaddasamudha. Bara dhalootaa dhalannaa Kiristoosii hanga dhanna qabannaa isaa gidduu kanneen jiran jechuun yeroo amajjii hanga amajjii ja'aatti tasaas 29 jalqabuudhaan amma amajjii ja'a gidduu kan jiran yeroowwan kanatti qiddaaseen qaddasamu Gorgoriyoos lammaffaa inni kun waa'ee Kiristoos kan dubbatudha. Dabalataan qiddaaseen kan akka Yohaannis Afaaworqee dhukkubbii gooftaa keenyaa duukaa kan wal qabatudha. Kanaaf yeroo hundumaa 27 ayyaana Meediyaaniyaalemii ayyaana Feesaa addunyaatti kan qaddasamu sadha. Dabalataan kan biraan immoo kan akka
Qiddaasee Gorgoriyoos. Qiddaaseen Gorgoriyoos qiddaasee Hosaayinaati. Gorgoriyoos Annuus Jaalaa Buleessa Baasiliyoos. Qiddaaseen kansaa yeroo baay'ee yaa'u ni beektu. Hosaayinaan ga'uudhaa yeroo jedhu guyyootni lama yookiin sadii hafanii roobii jalqabuudhaan amma sanbataatti kan geeffamudha. Akkasidhaa warreen hafan immoo yeroowwan guyyaan isaa kan kaa'een ilaalamaniitu qaddasamaa deemu. Komenii guyyaa kana jedhamuu hin danda'an garuu taa'eetu ni jira. Guyyaa isaadhaan isaan sanaan yeroo hundumaa qaddasamaa ni deemu jechuudha. Qiddaaseen Diyooskoroos yeroo baay'ee tinsaa'ee Kiristoosii booda, du'aa ka'uu Kiristoosii booda guyyoota 50 jiran hundumaatti kan qaddasamudha. Akkasumas yeroo kana qofa jechuu osoo hin taane yeroo biraas ni qaddasama. Komenii kan ta'e garuu guyyaa kana jedhamanii waan hin teenyeef asirratti tartiibaan taa'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu waa'ee kanaa hubachuudhaaf kitaaba Gitsaawee yoo ilaaltan qiddaasichi yeroo guyyaa isaa eeggatee ni jira jechuudha. Selestuu mi'it kan jedhu agartanii qiddaasee abbootii 318 jechuudha. Kanarraa kanaaf isaan kan qiddaasee makaana hawaariyaat jedha afaan Ingilizii dubbistan ta'e qiddaasee egzi'ii jedha kan gooftaa egzi'iitiin yoo jedhe immoo kan dubroo maariyaam jechuudha. Kana booda isaan kan makumaan beeka. Qiddaasee Zaatinaatiyoos, Diyooskoriyoos jedha. Isumas kana akkamatti argachuu dandeessu achirraatu. Kanadha. Ittaansine kan ilaallu aarsaa yeroo qiddaasee dhiyaatudha. Yeroo qiddaasee aarsaawwan akkamitu dhiyaataa kan jedhu mee haa ilaallu. Biyyaansi yoo xiqqaate yeroo qiddaasee aarsaawwan 5 ni dhiyaatu. Aarsaan 5 ni dhiyaata. Kan jalqabaa aarsaa qurbaanaati. Kan lammaffaa aarsaa arrabaati. Kan sadaffaa immoo aarsaa ifaa. Kan afuraffaa immoo aarsaa itaanaa fi kan shanaffaa aarsaa qaamaa jedhamu. Aarsaawwan kun 5 sirna qulqulleessaa irratti maal ta'u ni dhiyaatudha. Isaan kana 5 tokko tokkoon tartiibaan ni ilaalla. Qurbaana jechuun dhiigaaf foon Kiristoos jechuudha salphaadhumatti gaafa hiikamu. Isaan kaan immoo asuma irratti kan dubbisanidha. Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Aarsaa qurbaanaa kan jalqabaa. Aarsaan qurbaanaa sirna qulqulleessaatti kan dhiyaatudha. Yaa'u dubbachaa akkuma turre barbaachisummaan isaa kadhannaan sirna qulqulleessaa inni guddaan isaayyuu maalidha? Dhiigaaf foon Kiristoos kennuudha. Dhiigaaf foon Kiristoos kennuu eenyuuf? Uummata hundumaadhaaf. Warreen qaddasan jalqabaaf isaan fudhatanii boodas immoo warreen dhaabbataniif uummata hundumaadhaaf ni kennu jechuudha. Aarsaan qurbaanaa kun dhiigaaf foon Kiristoosidha. Dhiigni foon Kiristoos guyyaadhaa mana kiristaanaa keessatti haala kamittiin qophaa'a? Yaa'u manni kiristaanaa sirna mana kiristaanaa baratanii ta'e ni beektu. Manni kiristaanaa yeroo ijaaramu gidduusaa inni guddaan ni jira. Mana kiristaanaa yookiin beete kiristiyaan kan jennu karaa bira maqaan isaa Iyyeruusaalem jedhama. Deebi'uudhaan naanna'uudhaan manneen baay'een ni ijaaramu. Isaan keessaa tokko Beetelihemidha. Beetelihem baha Iyyeruusaalemitti yookiin immoo baha mana qulqullummaa isa guddaatti ijaarama. Achittidha. Hibistiidhaa fi wayiniin qophaa'uudhaan gara Iyyeruusaalem yookiin immoo gara mana kiristaanaa bakka itti qiddaaseen qaddasamu achitti kan dhufu jechuudha. Inni kun callisee miti fakkeenyaan kan ta'edha. Kan dhufaa jiru maallaa dhiigaaf foon Kiristoosidha. Aarsaa kan ta'e jechuudha. Kiristoos samiirraa gaafa dhufus immoo aarsaa ta'uudhaafidha waan ta'eef eessatti dhalaate Beetelihemitti dhalate. Kana booda Beetelihemitti dhalate gara Iyyeruusaalem deemuudhaan aarsaa ta'eera. Kan agarsiisa. Dhiigni foon Kiristoos Beetelihemitti qophaa'uudhaan gara Iyyeruusaalem deemee aarsaaf dhiyaata. Beetelihem isheen sirriin baha Iyyeruusaalemitti argamti. Akkuma kanaa manni kiristaanaa keessa guyyaadhaa Beetelihem karaa baha Iyyeruusaalemitti ijaarti jechuudha. Kana booda mana kiristaanaa galchuudhaan sirni qulqulleessaa ni eegala jechuudha. Sirni qulqulleessaa Ahad Waaqaa Qidduus tokkichi Abbaan qulqulluu, Ilmi qulqulluu, Hafuurri qulqulluunis jedhamee yeroo eegalamu achirraa ka'uudhaan Hafuurri qulqulluun ofiisaa kallattii maal taasisaa dhiiga hibistiidhaaf wayinii qophaa'ee kallattiidhaan gara dhiigaaf foon Kiristoos jijjiira. Iddoo kamitti jijjiiraa? Saatii kam jijjiiraa? Kan beeku hin jiru. Namoonni tokko tarii arguu danda'u qulqulloonni. Garuu Hafuurri qulqulluun matuma isaatii maal taasisaa? Ni jijjiira. Gara maaliitti? Gara isa dhugaa dhiigaaf foon Kiristoos jijjiira. Isa kana qulqulloonni baay'een ija isaaniitiin arganiiru. Asatti garuu yeroo kam jijjiiramaa? Saatii kana jijjiiramaa? Saatii kana kan jedhu namoonni tokko ni dubbatu. Inni dhugaaniif inni sirriin garuu qabachuu kan qabnu. Hafuurri qulqulluun ni jijjiiraa, saatisaa garuu hin beeknu kan jedhu gahaadha. Qiddaaseen saatii 2, saatii 2:3 qaddasamu iddoo kanatti jijjiiramaa. Ahad Waaqaa Qidduus yoo jedhamu jijjiiramaa. Habennee yoo jedhamu jijjiiramaa. Egziyoo Maariinaa Kiristoos yoo jedhamu isaan kana kan akkasii sirna mana keessa hin jiru. Waaqayyoon ajajuunis hin danda'amu. Inni ofiisaa ni jijjiira.
kun amantiidha jechuudha. Kana booda xumurratti maal ta'a? Kiristaanota hundumaadhaaf ni kennama. Inni kun aarsaa kan jalqabaa aarsaa guddicha mana kiristaanaa keenya kakuu haaraatti kan dhiyaatu dhiigaaf foon Kiristoosidha jechuudha. Hibistiidhaaf wayinii irraatu dhiyaata. Isa kana immoo Kiristoos mul'isa Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 immoo dubbisnu ofuma isaa xoofoo fuudhee kaasetu kun dhiiga koodha jedhee eebbisee isaaniif kenneera. Hibistiis kutee kun foon koodha jedhee isaaniif kenneera. Isaan yaante yoo otoos teessuu yoo foon kee kuttee nuuf laatte shakkitoonni baay'een guyyaarraa kana wanta namanniifidha. Jedhuudhaan baay'ee ittiin dogongoru. Inni dhugaan garuu akkas miti. Kiristoos yeroo inni duukaa bu'uusaadhaaf kennus inni isaan gidduu taa'aa ture. Garuu maal jedhee dhiiga koo fudhaa dhugaa. Waa'ee cubbuu baay'eedhaaf kan dhangala'u dhiigni koo inni kakuu haaraan isa kanadha malee fakkeenyi isaa fakkaattiin isaa maal isaa kana jenne. Guyyaadhaa namoonni baay'een Kiristoosiif yaadda'u. Manni kiristaanaa keenya garuu duukaa bu'uusarraa kan fudhatan garaatti kan dhiyeessu aarsaan jalqabaan aarsaa qurbaanaadha. Inni kun immoo dhiigaaf foon Kiristoos isa dhugaadha. Aarsaan lammaffaa aarsaa arrabaadha. Aarsaan arrabaa kun qiddaasee yeroo qiddasamutti ni jira. Sirnaan taa'e jechuudha. Luboonni kan jedhan ni jira. Diyaaqonoonni kan jedhan ni jira. Taanee uummanni hundumtuu kan jedhu ni jira. Sirni qulqulleessaa luboota qofaadhaan kan qaddasamu yookiin diyaaqonoota qofaadhaan kan qaddasamu yookiin immoo uummata qofaadhaan kan ta'u osoo hin taane hundumaadha. Kan hundumaadha. Sirni qulqulleessaa kan geggeeffamu isaan kun hundumtu tokkummaadhaan yeroo wal ga'an qofadha malee lubni tokko maqdasii seeneedhaaf qofa otoo uummanni hin dhufiin kan eegalu yoo ta'e isa kana sirni mana kiristaanaa keenya awwaggazee dhorkeera. Lubni akkas taasisoo jiraate kennaansaa aangoonsaa sarraa fudhatameera. Eeguu qabaachuudha. Eenyuun isa duukaadha kan qaddasan uummattoota eeguu qaba. Eegeetu eegala. Innaa qiddaaseen kan taasifamu kan paartiin murtaawanii qaama kan murtaawanii qofa miti kan hunduma keenyaati jechuudha. Kanaaf achirratti asitti lubni kanaa jedhu, ittaanii diyaaqoniin kanaa jedhu, kana booda uummanni akkasaa jedhanii jechuudhaan tartiiba naqeedha jechuudha. Hundi keenya saatiiwwan jiran kan hundumaadhaaf arraba keenyaan ol kaasnee waaqayyoodhaan ni galateeffannaa. Iyyuus miti kun tokko tokko icoohaal maaf iyye kun jedhu iyyuu miti. Iyyuu kan jedhu jiraate ingidiir ergamoota waaqayyoo maal akka jedhu hin beeku. Tokko tokkorraa fuudhuudhaan iyyuudhaan jira kitaabni qulqulluun raajii Isaayyaasiif mul'ata Yohaannis waa'ee ergamoota waaqayyoo galateeffatan gaafa barreessu tokko tokkorraa fuudhuudhaan qulqulluu walirra jedhanii iyyanii waaqayyoodhaan galateeffatu. Inni kun sirna samiidha. Kanaafidha wal harkaa fuudhuudhaan kan galateeffannu jechuudha. Inni nuti mataan keenya iyyuu manni kiristaanaa keenya kan samiiti. Sirna samii lafarra kan fiddedha. Innaa sun kallattii maal mul'ata? Hundi keenya wal harkaa fuudhuudhaan fakkeenya ergamoota waaqayyootiin tokko gaafa qulqulluu jedhu isaan kaan jalaa kaasanii qulqulluu jechuudhaan. Haala kanaatiin jecha kan isaan sirnaan waaqayyoodhaan galateeffatan malee beekaniidhaaf danda'aniidhaaf waan tokko osoo hin taaneedhaaf sirna kan hin qabne miti. Isheen samiirraa manni kiristaanaa manni qulqullummaa waaqayyoo maal qabdi? Sirna ni qabdi. Isheen as akkuma kanaa sirna sanaan kan jirtudha. Innaa hundi keenya wal harkaa fuudhuudhaan kan ittiin galateeffannu waan taaneef hundi keenya aarsaa kana dhiyeessinaa. Aarsaan kun immoo aarsaa arrabaa jedhama. Kan sadaffaa kan ifaati. Mabiraat xu'aa fi akkasumas shaamaawwan yeroo qiddaasee dhiyaatan jechuudha. Xu'aafiiwwan akkasumas shaamaawwan aarsaawwan dhiyuudhaaf ifuudhaaf yeroo qiddaasee dhiyaatanidha. Isaan kun jalqabaa baay'ooliin keenya aarsaawwan kana yeroo dhiyeessinu mana kiristaanaa gaafa seennu yaa gara fuudhaatti ni barannaa maal qabannee deemuu akka qabnu inni jalqabaan isaan kanadha. Mebaa kan jennu kana qabannee deemuu danda'uu qabna. Yeroo dhiyeessinu immoo wanta gaggaarii kan ta'e dhiyeessuudha. Maaliif inni kun mataan isaa fakkeenyummaa inni qaba? Fakkeenya nuti xu'aafiiwwan ifan kun shaamaawwan ifan kun kan jalqabaa fakkeenya gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Maal jedhanii ani ifa addunyaati jedhee dubbateera. Maal addunyaati? Ani ifa addunyaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 dubbisuu kan arganna. Tokkos ifaawwan kun fakkeenya qulqullootaati. Kiristoos kana qofa hin jenne ani ifa addunyaati isiniin hin galchu hin jenne maal jedhe isaaniin immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 5 jaalmu ilaallu boqonnaa 5 ilaallu boqonnaa 5tti maal jedheera isin ifa addunyaati jechuudhaan dubbateera. Eenyuun? Qulqullootaadhaan. Isaanis ifadha innis ifadha.
Kana gaa jennu Kiristoosiif duukaa bu'uun nama kanaa wal qixxaatu hin taane ifummaan Kiristoos kan mataa isaati. Ifummaan kan qulqullaa garuu Kiristoos irraa kan fudhatanidha. Kennaadha jechuudha. Kan Kiristoos garuu kan amalummaadha. Innaa isaan kun fakkeenya kanaa waan ta'eedhaaf xwaafiiwwan shaamaawwan kun aarsaadha. Aarsaa kana gaafa dhiyeessinu hundee waaqayyo kana akkoo fudhatu kun ikkoo waa tokko hin ta'uuf jennee wanta hin taane dhiyeessuu hin qabnu. Babbareedaa isaa waaqayyoodhaaf dhiyaachuu kan qabu ba'uunis xwaaf pirogiraamii gaafa deemnu galgala mataa isaa gaafa deemnu xwaafii babbareedaa qabachuun irra jiraata hundi keenya iyyuu. Malee tokko sanafoonni ni jira sanafoota kan taane. Namni kun maal godha waaqayyoodhaaf? Maal godha? Sijjammer birrii miiliyoona gashee waaqayyoodhaaf waa tokko hin fayyadu. Beektu miti? Miiliyoona mana kiristaanaa gashines waa tokko waaqayyoodhaaf hin fayyadu. Inni guddaan garuu bitamuu keenya agarsiisa. Lammaffaa immoo waaqayyoodhaan akkam akka kabajnuuf akkam akka jaallannu agarsiisa. Jaala malee garuu waaqayyo wajjin jiraachuu hin danda'amu. Innaa Aabeliif Qaayil ilaaluu dandeessu. Akka yaada namoota yeroo dadhaboo yaadaa jiru kanatti yaadni Qaayil maal ture? Gaarii ture, sirrii dhugaa ture. Waaqayyo akkoo nyaatu maal godhataniif kana yoon dhiyeessee jedhee wanta faayidaa hin qabne aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeesse. Inni sun garuu Aabel garuu waaqayyoodhaaf kan hin taane eenyuuf taachuudhaan bareedaa aarsaa dhiyeesseera. Innaa kan isaa fudhatame kan isa kanaa immoo hafeera. Innaa aarsaawwan kana gaafa dhiyeessinu haala kanaatiin ta'uu qaba. Kana fureeffaa ixaanadhaan kunis yeroo sirna qulqulleessaa kan geggeeffamu aarsaawwan keessaa tokkodha. Ixaana aarsaa kan dhiyeessan lubootadha. Luboota qofadha mana kiristaanaa keessatti ixaana harkatti qabuudhaan qodaa ixaanaatti dabaluudhaan aarsaa dhiyeessuu kan danda'anidha. Luboota qofaadha. Kanarraa kan hafe eenyu ixaanaan aarsaa ixaanaa dhiyeessuu hin danda'u. Luboota gadi kan jiru diyaaqonoota, faarfattoota, anaagunistis kan jedhaman kitaaba kanneen dubbisan jechuudha. Dabalataan mana kanneen bananii cufan, bakkees kanneen tajaajilan, mana keenyattis haa ta'u aarsaa ixaanaa dhiyeessuu hin dandeenyu. Baay'ooliin keenya yeroo baay'ee kan taasisna aarsaa ixaanaa dhiyeessuu hin dandeenyu. Ixaanaa aarfachuu garuu hin dandeenyu. Ixaanaa foolii manaadhaa faarfachuu maal gochuu hin dandeenyu garuu akka mana qulqullummaa taasisne ixaanaa aarsaa dhiyeessuudhaaf kadhannaadhaaf godhachuudhaaf hin danda'amu kun. Hin danda'amu kun kan danda'amu mana kiristaanaa qofaattidha. Kun sirna mataa isaanii dandeenyii qaba. Kadhannaan ixaanaa kan jedhu ni jira. Kadhannaa sana luboonni gargar taasisuudhaan erga sana booda sirna qulqulleessaas haa ta'u sirna biraarratti luboonni ofii isaanii dabaluudhaan aarsaa kanatti dhiyeessuu jechuudha. Kan shanaffaadhaaf kan xumurraan aarsaa qaamaadha. የሰውነት መስዋዕት aarsaa qaamaadha. Hundi keenya aarsaa qaamaa ni dhiyeessina. Akkamitti dhiyeessina? እንግዲህ sirni qulqulleessaa tokko jalqabee xumuruudhaaf biyyaansi sa'aatii 3 ni fudhata. Saadiiwwan sana gidduutti iddoo kanatti dhaabbadhaa, iddoo kanatti taa'aa, iddoo kanatti haala galfadhaa kan jedhu hin jiru. Sirni qulqulleessaa akka eegaleedhaan sagadaa kan jedhu sigaduu ለእግዚአብሔር kan jedhu bakka lama ni jira. Yeroo kana ni sagannaa. Kanarraa kan hafe garuu dhaabbannee kanas qaddasiisna. Dhaabbannee sirna qulqulleessaa hordofuudha kan qabnu. Innaa dhaabbii keenya kanaan tokkos aarsaa qaamaa waaqayyoodhaaf dhiyeessaa jirraadha. Sagaduun mataan isaa aarsaa qaamaadha. Dhaabbiinis aarsaa qaamaati. Kanaaf yeroo kana hundumaa gidduutti iddoo kanatti taa'aa kan jedhu hin jiru. Baay'ooliin keenya yeroo baay'ee wanta dhageenyuudhaaf maal dhageenya? Warreen teessan itti qammataachuu tenasu kan jedhu wanta jirtuudhaaf dursanii taa'u. Amma isheen geessutti eeggachuudhaaf inna diyaaqoniin akkas kan jedhu taa'umsa irraatii ol ka'a jechuu miti. Warreen teessan gara bahaa ilaalaa haa hubannu kan jedhu isaan kun kallattiimaan gara mataa keenyaatti gara foonitti fidachuudhaan bakka teenyu akka kaanuudhaaf osoo hin taane hiikkaansaa warreen cubbuudhaan teessan gaabbiidhaan kaha kan jedhudha salphaadhumatti. Warreen maaliin teessanii cubbuudhaan warreen taasisatan cubbuudhaan namni jiraatu taa'uu qofaa miti du'uyyuu ni jedhameera. Awwaalcha gasachaadha. Kufee du'ee kan jirudha garuu adeemaa jira. Engidiህ reenfa sochoochaa salphaadhumatti namni cubbuudhaan jiraatu ba'uunis hunduma keenyadha garuu waaqayyo murii gaabbii nuuf haalaatu warreen cubbuudhaan teessan gaabbiidhaan ka'a. Hubadhaa kan jedhu sana kan agarsiisudha malee bakka teessan irratti ka'a kan jedhu miti. Kanaaf taa'uun iddoo tokkotti iyyuu hin jiru kan jedhu sirriitti haa hubannu. Biyaansi wanta dubbannuuf wanta deebisnu sirna qulqulleessaa yoo wallaallee jechaadha. Namni sirna qulqulleessaa dhaabbachaa jiru aarsaawwan qaamaa kana dhiyeessaa jiraachaa salphaadhumatti beeka.
Aarsaa maalii? Aarsaa qaamaa dhiyeesseera. Aarsaa qurbaanaa irraa hirmaachuudhaan hirmaannaa kan xu'aa fi aarsaa ifaa dhiyeessuu dandeenya. Ixaana mataa keenyaa binnee galchuu dandeenya. Garuu luboonni hin dhiyeessu. Inni kunis nuuf eebbadha. Aarsaa qaamaadha garuu eenyu nam tokko kallattii malka isaa deemee yoo qiddaasee as qaddasiise aarsaa kana dhiyeesseera jechuudha. Innaa ba'uunis akkam taaddaluudha namni qiddaasee dhaabbatu kana dhiyeessaa jira jechuudha. Aarsaawwan dhiyaatan isaan kanadha. Aarsaawwan shanan sirna qulqulleessaatti dhiyaatan isaan kanadha. Kan itti aanu baay'ina luboota sirna qulqulleessaa gaggeessanii kan jedhu kutaa itti aanutti qabannee itti deebinu sa'aatiin keenya gaheera waan ta'eedhaaf kanarraa asumatti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Warreen gaaffii qabdan tiiktookii kanneen jirtan asitti gaafachuu dandeessu. Karaa yuutuubii kanneen jirtan jalatti barreessuu dandeessu koomentii irratti. Warreen karaa miidiyaalee biroo hordoftan immoo karaa keessaa gaafachuu dandeessu. Galanni waaqayyoof.